na darba duuba kooti dhaabbate ana natti mul'ata gaaf ibiddarratti na darbee oola akkattiin qabadhee faan dhaabbadha duubuma kooti osoo natti mul'atu akkatti na qabee na darbe hojii gaafan seenu asuma asitti ol na waraana birrii kee kanan balleessinii kootu walgalgala waldaa deemna naan jedhe kaza jireenyi kootis waa baay'ee bakka gadi bu'aa ture sammuun koo na dhibbataa Waaqayyo maal siif godhee maal dhugaa ba'uu barbaadda? Anaaf waaqayyo waan naa godhe waan baay'eedha. Isarraa amantiin qabu ture dura mana hombaataan mana nyaataatti hojjedha. Sheefii ta'ee innaa baay'ee na dhukkuba na darba duuba kooti dhaabbate ana natti mul'ata. Gaaf ibiddarratti na darbee oola akkattiin qabadhee faan dhaabbadha. Lafa faan naan mara. Kaza gaafa qidaamee ganama hojiin deemaara. Duubuma kooti osoo natti mul'atu akkatti na qabee na darbe gaafa na darbu kanan of dhoowween jedhan achi fagaadhee lafa dha'ee homaas hin dubbanne natti mul'ata waan ta'eef duras narra ture waan ta'eef callisee mana waara koo dhadhadhee waan akka namaadha moo kan si darbatu maalidha? Akka waan dukkanaa ta'ee dukkana wantichi kun akka waan namaa ta'ee dukkana tokko ta'ee uffata dukkana wayii uffatee na darba gizee hundaa jechuudha. Ooyiin immoo natti dhufee neeyisiisa baay'ee na dhukkuba kaza achumaan awwaara koo dhadhaadheen ka'e nafti kootis na luluqqeenna deemeen hojii san hojjedhee calliseen mangale gaafa lammaffoo immoo galgala ijoollee faana hiriyoota koo faana waldaa deemee achiin jira kaza gaafan deemu gale ganama galgala deemeen ganama galee roobii ganama hojii gaafan seenu asuma asitti ol na waraana gaafa na waraanu kana afaan kootiin dubbadhu qilleensi afaan kootirra na jira tana malee homuun jiru na keessa ba'uuf kaate namseen kaza akkatti du'aadha namni namseen akkatti nama mararteedha jedheen keessa kootitti maalan jedha kaleel gala waldaa deema waan ta'eef seexanni waan na waldaa deemeef na qora mitiin jedhe maal taate warqee naan jedhan dubbachuu hin danda'u jechuu malee milikitaa naasoftaa jechuudha. Milikitaa malee wanta afaan dubbachuu hin danda'u. Kaza nama irratti si bilbilu mana hakimii dhaqnedhani warri bira hojjedhu giraa gabbaan kaza lakkoomsa baaseen azira ammayyuu lakkoomsa hundumaa isarratti bilbilee inni kaatee dhufe bakka hojii kiyyaa jechuudha. Ani immoo keessa kootitti wanna seexana ta'eef yaa Waaqayyoon jedhu maan dubbanne keessa kootitti silaa afaan dubbadhu kan na qoraaru kun seexana waan ta'eef arra deemee amantii fudhachuu qaban jedhe. Amantiin kee maal ture dura? Amantiin kiyya Skodoskii ture. Kaza inni dhufee mana hakimii deemee limmoo waraannadheen qoricha bitadhaadhani risiitii barreessanii nu kennan. Kaza warqee naan jedhe hin jedheen. Kasi qoraaru seexana waan ta'eef birrii kee kanan balleessinii kootu walgalgala waldaa deemna naan jedhe. Anuuyyuu beekeera ammin jedheen. Kaza bakka hojii kootitti nan deebi'ee galgala asin dhufne bakka sanan taa'e as dhaabbatanii raajiin bishaan kadhataa kana waa koottaa fudhadhaa jedhan. Bishaan sana fudhadhee gaafa achi ga'u as ga'uun dadhabe akka hafuura wayiin na gube. Hiixattee fudhachuu dadhabde moo? Bakkuma madara keessanii suma bootuma sanan ga'uu dadhabe. Kaza gaafa san bakka ofiin wallaalee seexanni narra jiru si yeebbee siif wanta haaratta ganaa ifa keetti fuuldura jira naan jedhan raajiin. Kaza jireenyi kootis waa baay'ee bakka gadi bu'aa ture sammuun koo na dhibbataa wanta lafa godhe tokko deebi'een fuudhu bakka deemu wallaalaa. Sammuun kiyya hundumtuu bakka duwwaa ta'e sun naaf guutee inni isaanis naaf kadhatanii erga guyyaa saniitii na darbachuu miti qaajja'uu miti bakka dhibeen koo hundumtuu manni kiyya sin haara'ee fayyaan kootis kinoo gammaa na dhukkubeen beeku Waaqayyo ulfaatuun suniin jedha Waaqayyo naa galateeffadha. Wanta akka dukkanaa sun sana as darbatee hin beeku? Na darbateen beeku takka guyyaarraan dhukkubni hin oolu dura jechuudha. Natti dhufaa akkatti barriifaa dura dhaabbateet akka waraanaa wayiidha akkatti naan as faraarraa gaafa san immoo iyyinaan iyyaane of wallaalaa jechuudha. Guyyaarraan nan dhukkubsadha. Hojii gaafan hojjedhu malkii koo kana wayiin na gurraasessaa wayiin na daalacheechaa wayiin yaaddoo natti guddisaa wayiin na boocisa bakka erga gaafsaniitii fuulli koo nagaa ta'ee
iyyuu dhiisee amma nagaadha waaqayyo alfaatu na dhukkubees hin beeku jireenyi kootis bareedadha fuulli kootis na jijjiiramee hin beeku sammuun kootis bakkeetti na deebi'ee wanta hundumaayyuu an dura wallaalu sun bakka hin deemus kan wallaalu sun amma na haaree waaqayyo yaa ulfaatu isaaf wanti hunduu qallaa'edha nufti dhibbata malee. Ji'a meeqa ta'a amma erga fayyitee tilmaamaa? Xiqqoo bubbuleera tureera gizee tokko as dhufee dhuga baatiidhaaf achi deemne sa'aatiin dhabamnaan hin galaadhani ani immoo waldaan itti waaqeffadhu gara biraati amma waggaadhaa dhufe. Waggaaf deema. Waggaa tokkoof erga of ilaaltee si kuffisee hin beeku. Aara na dhukkubeeyyuu hin beeku nagaan qaba waaqayyo alfa. Mee galata Yesuusiif. Haalelluuyaa. Haalelluuyaa. Obboleettiin kun dhugaadha yeroo lammaffaadha dhuga baatii kan isheen kennaa turte na dudduuba dhaabateetu dhufee na darbata waan akka namaa fakkaataa dukkanadha dhufee na darbata gaafa na darbatu abiddarrattis na darbachuu barbaada gaafa na darbatu bakka hojiittis na darbata baay'een itti rakkadhan ture sana booda garuu guyyaa tokko gara kana ergan dhufee booda raajiin naaf kadhatani afurri hamaan na keessaa iyyee ba'e yemmuun ol ka'u nagaan ta'e achuma waaqayyo natti dubbate guyyaa sanaa kaasee ani nagaadha jetti mee galata Yesuusiif waa'ee isheetiif. Maqaan kee eenyu eessarraa dhufte? Maqaan koo Adaanech Qorichoon jedhama asuma Adaamaadha waldaan kun immoo Amanuelidha. Mee waaqayyo maal sii godhe lafa kanatti maal dhugaa baata? Waaqayyo waan baay'ee naaf godhe maqaan waaqayyo ulfaatu oolmaan isaas baay'eedha garuu lafa kanatti waan naa ta'ee jira isa jalqabaa obboleettii koo fan dhugaa ba'uu barbaada barattee bifamtee tuma taa'aa turtee dhugaa deemtee dorgomtee ani ishiin dorgomtes maallaqaan iddoo isaa maallaqa gaafatu ishiin maallaqicha hin qabdu waan kennitu waan hin qabneef achii booda gara kana waldaa kana ana taffeeree as fidee dhufee asitti garuu kadhatameef karaa nama waaqayyo kana booda hin boossu kana booda cufaa keessas hin naannooftu siif banamaa jedhanii ergaa dabarsanii fi dhuguma waaqayyo akkuma dubbate raawwatee fi akkuma qoramtetti qormaata ishiis siraatumaan oduu achi kaffaltii tokko malee milkooftee waaqayyo ishii milkooftee hojii argatteetti. Maal ture cufaan ishee rakkisaa ture hojii dhabuudha? Hojii dhabdi. Achi deemteen qoramtii hoo milkooftes bakka biraa nama biraa gaaf tokko hunda'uun seentee iddoo argattee hojii eegaltee gaafa lammaffaa nama biraa teechisan ishee eeskisan. Kanaaf waaqayyo iddoo ofiisaatti jaalate iddoo ofiisaatti fedhatti ofiisaatii dabarsee kenneef jechuudha. Waaqayyo kana godheera maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Mee galata Yesuus isa hojii namaa kennuuf ililleetti dabalaa. Amma obboleettiin kee hojii argatteetti waaqayyo irraa banee isheen nagaadha. Dhugaadha nagaadha hojii hojjechaa jirti. Waaqayyo kuma dubbate raawwateera. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Kanatti aansuudhaan immoo kan koodha guyyuma gaafa sanii ani yeroo sanatti dudduuka san taa'ee jira yoggaa sun kun bal'aadha. Karaan waaqayyo dhumarra sagantaa dhumarratti anaaf guyyuma san jechuudha. Harka kee ol kaafadhu afura hamaa si aduu kana ani argeera ati garuu hin dandeessu humna kee gararraadha ana garuu hin caalu bineensan dhaheera sin jedha waaqayyo jedhanii namni waaqayyo ergana dabarsan. Asitti raajiin jechuudha. Guyyuma san. Sana booda san dura immoo afurichaan baay'ee rakkachaa ture ani nan beeka ture yeroo sanitti afur qulqulluun beekadha waan ittiin deemaa jiru san inni beeka karaa isaa waaqayyo nama ta'ee karaa nama isaa natti dubbate jechuudha. Ani yeroo sanitti beeka waan ta'e afurichi nyaadhu sanii yeroo sanitti waaqayyo guyyaa gaafa sanitti afur sun dhahamee karaa naa gadhiisu jammare bakka yeroo eegasiin booda na laaluu dadhabanii namni sun jechuudha nama keessa buufateetti afur yeroo sanitti kan naari'aa ture. Afurri sun karaa namaadha kan inni si gaadatu. Yeroo hin galu hojiidha galgalan gala waan ta'eef baay'een itti rakkadha ture yeroo sanitti karaa azoorradhe qofaan akkuma afur qulqulluun karuma inni gornaan jedhe karuma waaqayyo gornaan jedhan gora karaan azoorradhe qofaan jalaan galan ture garuu waaqayyo guyyaa gaafa sanatti irraa kaasee nan akkuma naan jedhetti waaqayyo dubbisaa amanamaadha hin dhahee eega guyyaa gaafa sanitti na baqatu. Dhugaa waaqayyooti na baqatu bakka narraa. Galata Yesuus. Haalelluuyaa. Guyyaa sana kaasanii si baqatu. Baqatu karaa bakka hinde sirratti barree hin hojjetu xonqolaa faanaan jedhu dhufanii dhugaa ba'u isaaniiti immoo xonqolaa sirratti hojjennee sirratti hojjechuu danda'an jedhu isaaniiti dhufanii immoo waaqayyo. Mee ilillee Yesuusiif haalelluuyaa. Isa humna xonqolaa gadi rukutuu danda'uuf galanni mala. Yesus gooftaadha haalelluuyaa. Achi booda guyyaa lammaffaa irratti dudduuka sanan ta'e galgala hojii dhaabee dhufee as seenee sagalee waliigala ergaa waliigala dabarsan namni waaqayyo gaafsan dhumarra. Amma immoo guyyaa biraa. Guyyaa biraati ergaa waliigala dabarsan namni waaqayyo ani. Gubaa'ee dhumaaf jechuudha. Waliigala gala dabarsu. Achi booda oduma dabarsaa jiranu obboleettiin takka as keessa jirta
garuu ani abbaan manaatti adda baate ta'ee wajjin jirta ta'ee maal akka isin taatan anaafuun galle garuu afur qulqulluu danaan baafne jedhan afur qulqulluu danaan baafne garuu waan itti adeemarsan dhiisii ani anuma keen deebisee diba waan ta'eef dhiisii ittiin deebii waan itti deemaa jirtan dhiisii jedha Waaqayyo kanarra dabartee deemtanan hin miidhamtaa miidha sirra ga'a siin jedha Waaqayyo si jaallata ani sin jaalladha jedhee ergaa dabarsan ergaa waliigalaatii abbaa addan baasu achi booda afur qulqulluun dhufee bakka baay'ee laphee keessa dhangalee baadhee hammaan ka'uu dadhabdasitti afur qulqulluun na dhuunfate dhaqna kiyya guyyaa gaafsan jechuudha baadhee mana hammaan guddiraasitti guyyaan sun guyyaa roobi galgala achi booda galeen Waaqayyo ergaan kuni kan kooti utaanaan yeroo sadi kootti natti dubbadhu abjuudhaan jedhee Waaqayyotu dubbadhee sin jedheen kadhanii rafee akkuma akkas jedhanitti yeroo sadeenu Waaqayyo dhufee natti dubbate isa dhuma abbaan manaa kee hidhaa guddaa rakkoo guddaa keessa jira waan ta'eef jabeessi kadhadhunanii kasiin jedha Waaqayyo jedhee raawwate diggaamii abjuun dhufee natti dubbate isa fakkaatee dhufee ture. Addaan baatanii turtanii moo maal ture abbaa manaa kee? Nuti ani mucaa kootti maatiin koo enerumsa waan ta'eef inni waggaa tokko wajjin teenyee mucaa godhadhee achi booda inni badee bakka jiru hin beekamu warri sin dhabanii maatiin hundumtuu barbaadanii dhaban bakka eessa akka jiru hin beekamu waggoota meeqa seetan hin jiru bakki jiru hin beekamu ture ani abdii fudhadheen jira waan ta'eef jira jedhee si yaadu maatiinis jira jedhee yaada yeroo sanitti jechuudha gaafa ergaan kun darbu garuu Waaqayyo gaafa sana akkas jedhee gaafa akkas jedhu hin jiramu Waaqayyo akkam jechuudha kun jedhee Waaqayyoon gaafadhe guyyaa akkas dabarsan jechuudha. Ammamiif badee abbaan manaa kee waggaa meeqa ta'a? Waggaa xiqqaatee amma waggoota 17 yommuu ta'u. Ani xiqqummaa kootti Waaqayyoof maatiin koo waan heerumsaniif ani warra takkittidha. Egas argeen beeku bakka innis argeen beeku inni beetis hin deemne warra tokko inni deebi'een beeku badee hafee bakka achumatti jechuudha. Ani mucaa koo qabadhee maatii kootti abbaa kootti kennee barumsa kiyya barachuu jalqabee jechuudha yeroo sanitti. Egas booddeetti Waaqayyo gaafa akkas jedhu Waaqayyo hin jiramoo kun maal jechuudha waan akkana namni du'aan hin jiramoo jedheen ani waan du'e jedhee amansiifamuu jechuudha Waaqayyo garuu jira naan jedhe. Namni kamiyyuu jira jedhee yaadu waan ruuyyuu jechuudha. Achi booda gaafa san kana abjuu san argee gaafa kadhachuuf hin jammare kana booda gaafa kadhachuuf jammaru maatiin illee dawwalanii waaqumtati waaqessu kun lubbuu mucaa keenya jira jedhee hundi dhageessa malee saafuun nu du'uu nu oolu naan jetti haatis bilbiltee jechuudha. Garuu eeyyee Waaqayyo kiyyammoo amanamaadha waan ta'eef jira Waaqayyo jira waan jedheef jira dubbisaa amanamaadha. Achi booda guyyaa akkasitti yeroo ta'aa jirru Waaqayyo gaafa san walittan qaba naan jedhe gaaf tokko immoo sitti walittan sii qaba waan si harka hojjetan walittan sii sassaaba naan jedhe Waaqayyo gaafa kana jedhu ani sagalee kaleessa dubbadhe waan dhagaameef achi booda Waaqayyo maatii koo irraa luu mucaa koo akkata fudhabeen koo waa kiyyeen jiraadha inni achi badee isheen achitti haftee ana achitti hafee bibintiin teenyee jirra bichaadha ani Waaqayyo bichaa jiran jiraachaa jira abdiidhaan jechuudha. Addaan facaatanii turtan jechuudha. Adda faffacaane bakka mucaan koo maatii salaaletti biyyi koo salaalee achitti haftee ana achitti jira inni gara hararitti baduusaa quban qaba bibittineesse seexanichi gargar nu jechuudha. Garuu Waaqayyo maqaa isaatiif amanamaadha gaafa guyyaa tokko immoo obboleessa kiyya ofuma isaa lafa haqee ani fidaa isin jenneen ani sodaadhin ta'aa jira naa kennaa jechuun ofuma isaa fidee dhufee raawwatee daa'ima koos naa fidee dhufee Waaqayyo jijjiira waan ta'eef sodaadhi tana dura garuu naa fidee dhufee amma mucaa koo wajjinan ta'aa jira innis immoo waggaa 4 booda du'e jedhanii warris ta'aa turan garuu jira annagaan jira rakkoo guddaa keessa jira akkuma jedhee namni Waaqayyoon dubbate Waaqayyo inni garuu nan rakkadhe malee ani jira jedhee dawwale jechuudha. Waggaa 4 booda. Waggaa 4 booda jira annan rakkadhe malee ani lubbuudhaan jira jedhee haadhatti bilbilee haati natti bilbiltee jira jedhee Waaqayyo isa namni du'eera dhugaadhas immoo yaadamu akka namaatti yaadamu inni waggaa 10 kana duchaa jira jedhee yaadamu afursaa dhabame jechuudha garuu lubbuudhaan jira hagammaatti lubbuudhaan jira ani Waaqayyoof galanni haa ta'u namni du'eedhamis jiraataa ta'ee jira kinoo arragaeera maqaan Waaqayyo haa ulfaatu. Mee galata Yesuusiif ilillee Yesuusiif haleluuyaa. Waggaa 4 booda waggaa 4 kana keessatti waliif hin bilbiltan ture moo akkam? Hin bilbil indee hin jiru bakka eessatti akka jiru hin beekamu bar du'eedha bakka hundumtu otoo odoon dhageen akkamitti boonyaa itti haatis bilbiltee odoo du'uusaa hin dhageen akkamitti boonyaa mardoo dhaabna naan jedhe. Maatiinis du'e jedhee yaadaa? Du'eeradhanii boodarra waaqni ati amantu kun yoo nutti mul'ise malee nu hin beeknu kanaan jedhan isaan. Amma yoo waaqni kee hojjete malee nuti gama keenyaan du'eera jedhan. Akkasuma naan jedhani garuu Waaqayyo gaafa akkasuma dhuguman talatu mul'ate jira jedhanii kinoo naa bilbile nagaasaa jira fayyaasaa jira akkuma teessisan hin jira inni hin duune hin jedhaan ijaartidhaan jechuudha. Akkasuma ishiinis amante Waaqayyo guddaadha. Waaqayyoon kiyya warra isaan beekne gidduutti warra isaan beekne jiraachuu isaa mul'isee Waaqayyoon naa galateeffadha.
Ilillee Yesuusiif. Haleluuyaa. Biraan qaba guyyaa wayii as dhufee bara kana keessa jechuudha as dhufee tan ture. Ani garaa koo akkasitti na dhukkuba hin jirre akkasumatti asitti tartiibaan nu kadhatu garaa koo na dhukkuba ture. Na dhukkubaa warraaquu hin danda'u madaa ta'ee nu dhukkubaa maal akkan ta'e hin beeku qabadhee man deema akkamitti harkuun bichaadhaani akka carraa ta'ee guyyaa san ganama dhufee asitti nu kadhatan. Baay'ee naa kadhatanii akkuma na kadhatan galee habjuudhaan harka guddaa tokko dhufee garaan kun madaadhaan warraaquu danda'e akkas hin jiru nyaachuus hin danda'u nyaatayyuu na dhukkuboo nyaadhuma naanis achi galgala san nama harka guddaan tokko dhufee harka isaa kana guyyaa asitti na kadhatan jechuudha. Galgala akkanatti harka kiyya harka ifaa guddaa akkanatti narra gadhaabanii garaa kiyya kana akkasitti narra. Eenyutu? Harka namaan arga habjuudha. Harki kun guddaadha ulfaata baay'ee jabaa harka jabaadha. Harki waaqayyoos ta'uu danda'a ni kaasanii ni shakku garuu namana achi akkasitti narra hoofee achi booda abduma san keessa waan akka killee fakkaata keessa garuu geeshoo fakkaata geeshoo warri beektan jechuudha warri geeshoo xinisa geeshoo fakkaata keessa geeshoodha gubbaasa garuu hanqaaquu fakkaata abduma san keessa guyyaa akkas narra oofu na keessa yeroo ba'u hin caba gaafa cabu foolii wayii qaba abduu san keessatti jechuudha. Poolisaa kun immoo baay'ee ajaa'a bu'eedhaan akkasitti abduu san keessa jechuudha waggaa bittinnaa geeshoodha. Gaafa achi binin jedhee ka'umoo nannu kumuu na warraaqa nan sosochee mana keessa hin deddeeme ofallaan halkan keessaa 8 jechuudha kun ofallaan na dhiiseedheen waaqayyoo akkasitti karaa isaaniitti dubbatee akkuma na jedhetti na hiikee garaan koo fayyaadha mana yaas hin deemne birta akkas hin baasne na nyaadhe halkan san beela immoo waan sin ajaa'ibu 8 achumaan biddeen nyaadhe halkan. Kan baay'ee nyaachaan ture halkanuma galata Yesuusiif. Haleluuyaa. Halkanuma sana si beelessuu jalqabe. Nan beelee bakka san dura nyaachuu hin danda'u na dhukkuba waan ta'eef nyaachuu hin danda'u. Abjichi erga asitti sii kadhamtamtee galtee galgala abjootte. Gaafasuma yeroo san roobinaa kadhatame galgala. Galgala isaa jechuudha. Ijji waaqayyoo baga si ilaale. Ameen. Isa lammaffaa immoo guyyaa torban lama natti fakkaate harka koo kan halkan keessaa 8 narra fana wayaa bututtuu asasuu ciccitaa jechuudha. Fuudhanii fageenyarra natti darbatu irree kiyya kanarra na buusudha. Jalaa boof hin xaara garuu dideessa caafii kanarra na bu'e. Abjuudha jechuudha. Guyyaa lammaffoo galgala jechuudha. Achii booda akkasuma ta'ee warraaquun dadhabee na gubaa abiddatti qabsee na gubaa achii boodaan guyyaa roobii san as dhufe. Achiin taa'ee namni waaqayyo naa kadhatan as dhufee tartiibaan nu kadhatanii fayyiteetta afurri munaa sun cabeera naan jedhee naa kadhate namni waaqayyo jechuudha. Achii booda gizeenan xiqqoo ture harka akkas godhu harki yoo socho'uu jalqabe ol hin kaafadhu duraan akkasitti ta'a waaqayyo garuu akkuma dubbate afura muraas narraa cabsee harki koo nagaadha naafachuun koo sinafee akkasumatti labsiidhanni baase waaqayyo labsumaan narraa deebisee maqaa waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u sabni waaqayyo naa galateeffadha. Namni hin dandeenye waaqayyoof hin danda'ama. Wanti namaaf du'aadha jedhamellee jiraataa godha waaqayyo. Namni du'aadha hoo jedheyyuu waaqayyo jiraataadha jedha. Kanaaf sabni waaqayyo warri iddoo teessanii hidhaa garaagaraa keessa rakkachaa jirtan hidhaa seexanaatiin suusii garaagaraatiin dhukkuba garaagaraatiin rakkattani anis nan affeera gara waldaa kanaatti koottaa dhugaadha waaqayyo karaa nama isaa hin hojjeta dhugaadha ergaan nuuf sirriidha ani wantoota baay'ee irratti milkeeffadhe waan baay'ees qabadhe waan ta'es jira sabni waaqayyo bakka jirtanitti iddoo jirtanitti warra rakkachaa jirtan koottaa isin affeerara maqaa waaqayyo haa eebbifamu waaqayyo lafa kanatti hojjeta humnaaf hafuura qulqulluu as keessa deddeebi'a koottaa isin affeerara jedha. Kana dhaamsi koo. Galata Yesuusiif. Haleluuyaa.